hiriyyummaa dhugaadhaan marfamu. Namoota yeroo gaarummaa nu wajjin dhaabatanii yeroo rakkinaa nu dhiisanii adeeman. Yeroo gammachuu keenyaa nu wajjiniin sirbanii yeroo gadda keenyaa nu dhiisanii fagaatan. Dabarsanii kan nu kennan, horiitti kan nu jijjiiran, odeeffannoo waa'ee keenya dabarsanii dhaqanii diinatti kan himan. Namoota akkasii jireenya ofiirraa fageessaa adeemu. Egaa namoonni tokko kanarratti gaaffii na gaafachuu dandeessu. Attamitti nana adda baasee beekare? Fira koof diina koo, nama na jaallatuuf nama na jibbu, attamitti nana adda baasee beekare? Inni kun waan lamaani. Inni tokko hafuura qulqulluun nama geggeessa. Jireenyi namaa keessa ofiitti miira qaba, itti dhageettii qaba. Ija keenya duwwaa, sammuu keenya duwwaa, gurra keenya duwwaatti hirkanna miti. Miira qabna. Wanta keessa keenya nutti nu quqquuqu, nutti dhageessisutu jira. Wanti tokko nutti toluu didee jennaan wanta sana hordofuun baay'ee barbaachisaadha. Waama nutti hin tollee fi kaanee abaluu hamaadha jennee irratti dhoobuudhaan dura xiinxaluun, hordofuun eessa oola, maal dubbata, maal yaada, isa kana xiinxalanii erga odeeffannoo sanaaf miira sana qulqulleeffatanii booddee adda baafachuudha. Inni kun the process of discernment jedhama. Yookiin immoo adeemsa qulqulleeffachuu yookiin immoo adeemsa addaan baafachuu jedhama. Namoonni baay'een kan isaan kufan hariiroo irratti. Hariiroo hamaa, hariiroo hammeenya qabu keessa galu. Firaaf diina gargar baasanii ilaaluu dadhabu. Keessumaa macaafa qulqulluu keessatti Saamsooniif Daliilaa ilaaluu dandeenya. Daliilaan hamma lubbuun ishee darbutti nama Saamsooniin jaallattu fakkaatti turte. Saamsoonis akka kanatti ishee jaallata ture. Garmalee ofitti bute, mana isaatti ofitti bute, qaama isaatti ofitti bute, dhanna isaatti ofitti bute. Kana duwwaa immoo miti dabarsee gola isaatti ofitti bute. Keessa dabarsee lafa dhoksaan humni isaa jiru keessa lixxeetu irraa haaddee nama humna maleessa gootee dadhabaa gooteetu diinatti saaxiltee jaamaa gooteetu isa biraa adeemte. Kun maal agarsiisa? Xiinxaluu, adda baafachuu dadhabuu, qulqulleeffachuu dadhabuu, hiriyyummaa dhugaa, hiriyoota dhugaadhaan of marsu. Xiinxaluu, ilaaluu. Hiriyoota sobaatiin of marsu jechuun miira ofii, qabeenya ofii, yeroo ofii, ilaalcha ofii, dandeettii ofii, yaada ofii garmalee dhangalaasuudhaaf balleessu jechuudha. Isa kanarratti invest gochuudha mannaa relationship is an investment site. Hariiroon bakka namni yeroo isaa, miira isaa, humna isaa, yaada isaa irratti invest godhudha. Wanti tokko immoo invested taanaan irraa deebiin argamuutu irra jira. Hariiroo deebii hin qabne, hariiroo bu'aa hin qabne, hariiroo ija hin qabne. Yeroo nama tokko wajjiniin ooltan hafuuraan yookiin fooniin yookiin miiraan yookiin ilaalchaan bu'aarraan argattan yoo ta'e yeroo keenya tofumaa badaa jira. Nama sanaaf bu'aa buusu yookiin immoo nama sanarraa bu'aa argachuun itti galma yookiin immoo kaayyoo hariiroo keenyaa ta'uu qaba. Inni lammaffaanii fuuleffachuu keessatti maree sobduurraa hojiirraa warra gadi si waaman, dafqarraa warra gadi si waaman, qabsoorraa warra gadi si waaman, mannaaguurraa warra gadi si waaman dhiiftanii gadi hin bu'ina. Hojii keessan itti fufuun maree warra sobduurraa of eeggachuu. Sadaffaa raajota sobduurraa immoo of eeggachuu. Raajonni sobduun lafa kana guutaniiru bara kana. Raajonni sobduun karaa adda addaa gara jireenya keenyaa dhufu. Karaa namaa dhufu, karaa firaa dhufu, karaa miidiyaa dhufu, karaa televezyiinii dhufu, karaa reediyoo dhufu, karaa gaazexaa dhufu, karaa baay'ee dhufanii soba raajaa oolu. Jireenya namaa burjaajessaa oolu. Asiin ba'i namaan jedhu, achiin ba'i namaan jedhu, kana namaan jedhu, sana namaan jedhu. Jireenya namaa joonjessaa oolu. Bara kana namoota baay'eetu raajota sobduudhaan marfame. Xiyyeeffannaa keenya irraa bitaatti yookiin mirgatti waan nu butu irraa kat godhanii ofirraa fageessudha. An kanan godhu jechuu danda'udha. An kanan godhu. Hooggantummaa keessatti jechoota lamatu jira. Afaan Ingiliziitiin yes and no. Hoogganaan tokko jecha isa kamitti guyyaa guutuutti waa'ee ba'aa oola. Si'a baay'ee kan inni dubbatu haa ta'uudha moo hin ta'uudha, nan dhufaadha moo hin dhufuudha yoo jenne hoogganaan inni sirriin hin ta'u jechaa oola. No jechaa oola, no jechaa oola, no jechaa oola, hin ta'u, hin dhaqu, hin godhu, hin dubbadhu, hin fiigu, hin yaalu jechaa oola. Maaliif? Seexanni si akkuma tokko si waamaa oola hojiirraa. Kottun taphannaa, kottun nyaannaa, kottun dhugnaa, kottun jeeqnaa, kottun hinannaa, kottun saamnaa, kottun taphannaa, kottun mari'annaa, kottun kana goonaa, kottun sana goonaa.
achi harkisaa oola akkati hojii kee hojjenneef akka jireenyi kee gara fuula duraatti hin tarkaanfanneef as galagaltee hin ta'u yeroo jettu namoonni attamitti si ilaalaa adeemu namni kun nama kaayyoo qabu namni kun nama waamicha qabu namni kun nama xiyyeeffannaa qabu namni kun nama hojii hojjechuu danda'u namni kun nama iddoo tokkotti adeemaa jiru maal jetta nan ariifadha kaayyoon qaba galman qaba lafan dhaquun qaba nan waamin jetta kun jechuun lola jechuudha diina ofirraa lolaa oolta yeroo keerraa diina lolta hojii keerraa diina lolta qalbii keerraa diina lolta mana keerraa diina lolta akka inni yeroo kee hojii kee miira kee qalbii kee hin saamne yoo ati balbala bantee fi Salamoon akkas jedha namni afuura isaa irratti dallaa hin ijaarre akka magaalaa dallaa hin qabneetidha abbaa argetu lixaa abbaa argetu ba'aa kun immoo jireenya burjaaja'aadha kanaaf focus jireenya fuuleffataa sadaffaani utubaan lolaa hojjechaa loluu irratti diina adda baasanii beeku qulqulleessanii beeku diinota kee adda baasanii beekuun lolaa hojjechuudhaaf hojjechaa loluudhaaf baay'ee barbaachisaadha inni lammaffaa diina adda baasanii beekuurraan tarsiimoo diinaa beeku istiraatejii isaa maal yaada maal mala maal akeeka attamittiin adeema amalli isaa maali seenaan isaa maali karaan isaa maali karoorri isaa maali isa kana qulqulleessanii beekuudha tarsiimoo diinaa attamitti barraa yeroo fudhatanii qorachuu firoota kee duwwaa hojii yeroo hin dabarsin diinni koo maal yaada addunyaa keessatti Ameerikaan CIA qaba Raashaan KGB qaba United warri Israa'el Mossadiin qabu maaliif hoggantoonni baay'een warri Ingilizii kan mataa isaanii qabu warri Raashaa kan mataa isaanii qabu hundinuu jaarmiyaa basaasaa gurguddaa maaliif ijaarrata maal godhaaf horii gurguddaa irratti dhangalaasee kana maaliif ijaarrata waan diinni yaadu halkaniif guyyaa qorachuudhaaf dhaggeeffachuudhaaf hubachuudhaaf utuunni sin dursin dursuudhaaf fira kee wajji yeroo baay'ee dabarsi diina kee immoo akka gaariitti beeki yoo hin beektu ta'e sirra aana yoo ati beekta ta'e immoo situ irra aana dorgommiin bara kanaa dorgommii meeshaa miti dorgommii meeshaa waraanaa baay'ee qabaachuu miti dorgommii beekumsaati yoo baay'ee beekte hidhata isaa wajjiniin guurta yoo sa wallaalte immoo utuuti raftu sirra ga'a dammaquun beekuun baay'ee barbaachisaadha rafanii joonja'anii bajoojanii argamuu miti gowwoomfamanii argamuu miti dammaqanii argamu jireenya ofii keessatti jireenya dammaqee qabaachuu jireenya haala qilleensa keessa jiru haala lafarra jiru haala baricha keessa jiru adda baafatanii adeemu jechuudha lolaaf hojiin waan gargar ba'an miti lola hin sodaatta yoo ta'e hojiitti gad hin bahin hojii nan hojjedha yoo ta'e immoo lolaaf of qopheessi jireenya kee keessatti hojii gaarii noo hojjedha maaliif na lolu jettee yaadin maaliif an lolama jettee yaadin yeroo hundumaa immoo lolatu narra jira jettees immoo abdiin kutatin lamaanuu wal simsiisanii adeemuun dirqama jireenyaati gatii kafaluun wareegamuun dafquun madaa'uun isa jireenyi ilmoo namaa karaa bu'aa ba'ii baay'ee keessa darba baay'ee keessas qaxxaamura hin waraanama hin wareegama jireenya aarsaa baasu keessa darba attamittiin wal simsiisu inni jalqabaa isa jireenya keenya keessatti balanced life jennudha namni tokko waa'ima hojii isaa duwwaa yaada akka lollitti qophaa'ee jiru hin beeku namni tokko yeroo hundumaa waa'ee diinaa yaada diina sodaata diina jibba hojii irraa abdii kutatee gattaa kun lamaanuu ta'uun irra hin jiru jireenya wal simata yeroo akeeka baafanne kanarratti eewu fa'itu akeeka kanarratti ka'uu danda'a eewutu gadduu danda'a eewun na gargaaruu danda'a eewutu kanarratti na jibba eewun na wajjiniin dhaabata warra na jibbu maalan godha warra na jaallatu maalan godha warra naan mormuuf deebii maaliin kenna rakkina natti dhufu immoo attamittiin an bira darba isa kana hundumaa yeroo goonu jireenyi keenya balanced ta'a jechuudha already qophaa'aadha jechuudha total preparation jenna inni lammaffaa multitasking jedhu multitasking jechuun si'a tokkoon waan baay'ee hojjechuu jechuudha namni tokko waanuma itti kenname waan xinnoo ishee duwwaa hojjechuu jaallata jireenyi namaa harka lama qabna quba 10 qabna miila qabna yaada qabna gurra qabna sammuu qabna si'a tokkoon waan baay'ee hojjechuun
bara kana keessatti beekamaadha. Multitasking jenna. Si'a tokkoon waan hedduu dalagu. Namoonni waan kan biraa hojjechuu hin dandeenye. Harkaan barreessuu danda'u, taayip gochuu hin danda'an. Taayip gochuu danda'u, yaadammoo hin qaban. Hakiimiidha, waan kan biraa hojjechuu hin danda'an, hisaaban beekan. Luba, nagadan beekan. Siyaasan beekan. Nama siyaasaati mareen beekan. Fira walitti qabachuun jaallatan. Sooressa fira isa jaallatu hin qabu. Hiyyeessa akkatti hiyyuma keessaa ba'u hin qabu. Kun gaarii miti. Multitasking. Waan baay'ee barachuu, waan baay'ee dubbisuu. Anamma hojiin koo economicsii nan dubbisaa, biizinasii nan dubbisaa, liidarshipii nan dubbisaa, siyaasa nan dubbisaa, filoosofii nan dubbisaa, militarii saayinsii illee waan nan ilaalle, saayinsii lolaallee nan dubbisaa. Kun seenaa ilmoo namaa nan dubbisaa, kan afuuraa nan dubbisaa, kan amantaa adda addaa nan dubbisaa, kan hinduu, kan muslimaa, kan qaalluu, kan hundumaa qorachuu yaala, beekuu yaala. Sammuu koon biizii godha. Akka sammuun namaa dal hin taane of gochuun multitasking. Si'a tokkoon waan hedduu dalaguun baay'ee barbaachisaadha jireenya keenya keessatti. Isa tokko yoo dhaye isa tokkoon biraa baana. Si'a baay'ee namoonni gurguddaan makiinaa 3, 4, 5 duukaa hiriiree deema. Maaliif inni tokko yoo hin taane kan biraatti darbu. Inni kun yoo hin taane kan biraatti darbu. Kun yoo hin taane ambulaansiitti darbu. Ambulaansii yoo hin taane helikooптariitti galu. Maaliif waan baay'eedhaan of qopheessuun baay'ee barbaachisaadha. Jireenya keenya keessatti nagadi inni tokko yoo ta'u baate isa kan biraa. Hojii inni tokko yoo ta'u baate hojii isa kan biraa. Bara kana keessa teknooloojiin addunyaa kana jijjiiraa jira. Seexanni jireenya nama baay'ee kan inni humna buusu jijjiirama ariifataadhaan addunyaa waan deemtuuf. Anoo qaqqabuu hin danda'u namni baay'een booddeetti manatti hafa abdii kutate. Abdii kutachuun irra hin jiru. Multitaskingiin lolaaf wal simsiisuu. Billaa hidhatanii hojii hojjechuu. Gaafa lolaa luqqisuu. Gaafa hojii hojjechuu. Isa kana gaa multitasking jechuun. Nan ilaallatu jennee dhiisuun irra hin jiru. Isa dhumaa enemy consciousness jireenya dammaqaa qabaachuu yeroo hundumaa jedha macaafni qulqulluun. Diinni kee seexanni si nyaachuudhaaf akka leencaa si naanna'eetu baroodaadha. Yoom sa'aatii 24 yoomfaa guyyaa 7 waggaattoo ji'a 12 guyyaanoo guyyaa 365 hin rafu hin mugu halkanii guyyaa qaawwaa ittiin si nyaatu barbaada. Akka diinni si marsee jiru hin dagatin. Yeroo hundumaa hin lolamta. Haala hundumaa keessatti hin lolamta. Kanatti moo'attu garuu akka diina qabdu dammaqxee yoo yaadde. Namni tokko akkas jedha. Asuma keessaa tun ba'ee Awurooppaa dhaqee yookiin Ameerikaa dhaqee nan boqodhaa'edha. Marsee si eega waan kan biraan. Utuun asii ba'ee soorome nan aara galfadhaa'edha. Achitti si eega lafa soorumaatti. Dubartii tokko dhiyoo kana ijoollee baay'ee qabdi. Baay'ee rakkatti. Qabeenya hin qabdu. Ji'a tokko ji'a isattaanutti amantiidhumaan jiraatti. Waaqumatu jiraachisa. Waaqayyoon immoo hin tajaajilti. Ijoolleen ishee garuu haala dinqiidhaan guddataafii jiru. Gaafuma sana nama kan biraan arge dubartii kan biraan isheen immoo dhugaa naa baati. Qomoon horiin boorsaa ishee keessa jiru yuuroon, doolaariin, birriin, qarshiin borra arabaa lafa keessum beektu sooruma keessa dabbe hirriban qabdu. Takka hin duutii, takka hin shumuumdaa fuulli hin dhiphatti. Ijoollee jibba ijoollee irraan kan ka'e si'a 8 ulfa ofirraa baafte. Ijoollee godhachuun barbaaddu. Isheen hiyyeettiin ijoolleen ishee ciccimanii hafuuraan fooniin guddataafii jiru. Amantiidhaan rakkattee jiraachaa. Utuun sooromee naa darban jedhin sooressi hirriban qabne baay'eedha. Hiyyuma jaalladhu jechuu koommoo miti. Lafa hiyyumaatti waraanni jira, lafa soorumaatti waraanni jira. Yeroo hundumaa akka waraanni jiru garuu bari. Waraanan sodaatin, waraanaan hin na'in, waraan argitee gara booddeetti hin deebi'in. Namni tokko jireenya mataa isaa sin ijaarrata. Jireenya maatii isaa sin ijaarrata. Jireenya biyya isaa sin ijaarrata. Hin sodaatin, wal simsiisiitii adeemi. Kun dhugaa jireenyaati. Hoogganni dhugaan lamaanuu wal simsiisee, wal madaalchisee kan adeemuu danda'udha. Waraanas hojii ijaarsaas. Kun lamaanuu bara jireenya keenyaa waan nuu hafan miti. Lamaanuu irratti garuu Waaqayyo moo'icha nuuf kenna. Hin shakkin waraanaaf duula har'a dhuunfaatti sirra jiru ilaalteen sodaatin. Nagada keerra, mana keerra, maatii keerra, fayyaa keerra, biyya keerra, saba keerra isa jiru ilaaltee gara booddeetti hin deebi'in.